Viidiyoo kana keessatti egaa kutaa sadii kan ilaallu ta'a. Kutaan jalqabaa xiinsammuu dubartii sadaqootaa hubachuu irratti kan xiyyeeffatedha. Kutaan lammaffaa maaliif dubartiin amma akkasitti jijjiiramtu kan ilaallu ta'a. Kutaan sadaffaan immoo tooftaawwan durboonni fayyadamuun dhiira to'atan kan jedhudha. Xiinsammuu dubaraa akka ati bartu isaan tasuma hin barbaan. Inni tokkoffaan yerooti waa'ee ishee yaaduu dhiistu waa'ee kee yaaduu eegalti. Inni lammaffaan miireffannaa ishee fi wanta miirri ishee itti himu irratti hundaa'uun murtoo taasisti. Inni sadaffaan ati akkaataa loojikiitiin sababaatiin yaadde, isheen immoo miiraan yaaddi. Inni afuraffaan tasuma jalqaba nama jaalalli booji'e taatee hin mul'atin. Yoo akkas goote tola araara ishee qofaan jiraatta jechuudha. Inni shanaffaan ishee argachuuf dhamaatii guddaa kan taasistu yoo taate si jibbiti. Inni ja'affaan laphee dubaraa banuuf karaan hunda caalaa filatamaan taphachiisudha. Torbaffaan dubarri dhiira quunnamtii jabaa yeroo sana wajjin qabdu caalaatti filatti. Saddeettaffaan yoo ishee aarsuu hin dandeenye ishee gammachiisuu ishee ajaa'ibsiisuus hin dandeessu. 9 ergamni kan kee bilisummaa barbaadudha, kan ishee immoo jaalala barbaadudha. 10 hanguma ati dhimmitee ishee feetu hanguma sana fedhiin isheen siif qabdu dirrachaa deema. Kana dubbachuu hin qabuun ture garuu akka durboonni sitti taphatan immoo hin barbaanne. Inni tokkoffaan si ho'isuu fi sitti qabbanaa'uu durbaa. Xiyyeeffannoo siif kennitee booda immoo sirraa of fageessiti. Bitaa itti gallaan miti. Akka ati ishee argachuuf dhamaatu barbaaddee akkas gooti. Inni lammaffaan dadhabina kee hubachuudhaaf qormaata siif dhiyeessiti. Jecha siyaasuu fayyadamuu dandeessi yookiin immoo dhiira biraa waliin sitti mul'achuu dandeessi. Ofitti amanamummaa kee fi bilchina kee ilaaluudhaaf jechuudha. Inni sadaffaan meesajjii kee turtee deebisuudha. Yeroo itti barreessituuf ni callisti. Akka ati dhibba ishee qaba jettee yaadne barbaaddi. Akka ati daddabaltee yaaddu ishee barbaaddu taasisuuf akkas gooti. Afuraffaan mirkaneeffannoo barbaaddi. Yeroo dabbaramtu si argachuudhaaf yaalti. Waan si jaallatteef miti. Ofitti amanamummaa ishee guddifachuuf akkas gooti. Shanaffaan diraamaa uumti. Hammam akka ati jabaa taate bilchaataa taate ilaaluudhaaf. Jeequmsa uumti. Asitti yoo miira aariitti mul'iste ni kufte jechuudha. Akka waan si hubachaa hin jirre taate hammam akka ati irra deddeebitee isheef ibsuuf hubachiisuudhaaf yaaltu ilaaluudhaaf. Inni torbaffaan akka waan si dhiistee deemtee fakkeessiti. Dhiira haaraa bifa qabu yookiin haala miidhagaa keessa dabarsitee fa'aa poostifaa goggochuudha. Tooftaawwan durboonni fayyadamuun dhiira to'atan waliin haa ilaallu. Garuu akka ati bartu tasuma isaan hin barbaadan. Inni tokkoffaa humna callisuuti. Durboonni callisuu akka mi'a lolaatti itti fayyadamu. Dhiironni kana hin beekan. Callisuu ishee isaan jibbuu itti fakkaata. Kanaaf jedhanii yeroo isheen callistu meesajii isaanii ilaaltee dhiistu itti dabaluun barreessuuf yaalu. Ofii isaanii isheef ibsuu yaalu. Akka isheen isaan hubatu taasisuuf yaalu. Durboonni callisuu isaanii hammam akka dhiirota dhiphisu beeku. Yeroo isaan callisan maalan isheetti balleesse laa? Maal godhee muufachise laa? Akkamittan immoo dhimmicha furuu danda'a jedhanii akka dhiirri dhiphatu beeku. Yeroo sana isaan callisuun odeeffannoo waa'ee isaa walitti kuufachaa jiru. Eenyu akka inni ta'e, miira isaa maal akka ta'e hubachaa jiru. Hammam akka inni yaada isaanii bakka laatuu fi hubachuu fedhu baraa jiru jechuudha. Ishee argachuuf miidhamaa fi nama isaa hubachaa jiru. Ishee dhabuu kee hin sodaachisaaf hin sodaachisuu isaa baraa jiru. Yeroo ishee argatee waliin dabarsuuf maal akka inni godhus hubachuuf callisu. Garuu beektee miti. Hubannaa ishee maleedha kan kana gootu. Garuu baay'ee ishee gargaara. Baay'ee barbaachisaa kan ta'e kutaa lammaffaa. Tooftaawwan durboonni fayyadamuun dhiira to'atan, dhiira kontirool godhan. Inni lammaffaan dhoksaa miiraati. Of ilaallee miiraa. Of ilaallee miiraa jechuun maal jechuudha? Durboonni miira isaanii jijjiiruun miira kee ilaalu, miira kee dubbisu, miira kee hubatu. Erga miira kee hubatanii dafanii ofii isaanii qindeessu. Waan fiixaan baasuu barbaadan irratti hundaa'uudhaanis maal gochuu akka qaban murteessu. Durboonni miira bilchaataadhaan lolu. Si'a tokko yeroo siif kennu, si wajjin dabarsu, yeroo biraa immoo si irraa of fageessu. Akkasitti odeeffannoo waa'ee miira keetii sassaabbatu. Callisuu fi dubbachuun waan si sodaachisuu fi si hin sodaachisne hubatu. Inni sadaffaan immoo dhoksaa sadarkaa kennuuti. Durboonni hundi dhiirota hunda gara jireenya isaanii dhufaniif sadarkaa kennu. Calaqqisaa amala kee fi jireenya kee irratti hundaa'uunis guyyaadhaa guyyaatti jijjiiru. Qorannoowwan akka yeroo argachuu barbaadan, humna xiyyeeffannoo argachuu barbaadan irratti hundaa'uudhaanis sadarkaa siif kennu. Sadarkaa isaan kennanis tokkoffaa nama sirriitti kabajan kan isaan hawwatu, lammaffaa nama isaan fayyadu, isaan bohaarsu, sadaffaa nama baay'ee obsituuf garuu dursa hin laanneef, afuraffaa nama guutummaatti ofirraa ittistu akka rakkootti isa ilaaltudha.
Namni kun jireenya koo keessatti gatii dabaluu qabaa? Isaa wajjin jiraachuu koof nan boona moo nan qaana jedhanii of gaafatanii qorannoo kana boodadha kan isaan kennanis. Kunis hamaa miti, karaa isaan ittiin of eeganidha. Kanas tilmaamuu ni dandeessa. Daftee meesajii kee ni deebistii? Karoora kee keessatti hirmaannaa qabdii? Hiriyoota isheetti waa'ee kee maal dubbatti? Kan biraa egaa na waliin yoo turtanii dhiphina keessaan baatu. Hiriyoota keessan biraan gaa yeroo biraaf seef godhadhaa. Gaaffii fi yaada keessan kooment yeroo gaarii.